Ashama akam jirtu daawwattoota kiyya fayyaa keessanii nagaa gootan alhamdulillah. Egaa har'amoo waan haaraan dhufeen jira. Mana mukaan ijaaruu moo bolokkeettiin ijaaruu wayyaa? Akkasumas immoo kan Abdulaziz yeroo mara waan waliin taataniif galatoomaa gaaffii biroo qabaattan gaafachuu hin dandeessu. Viidiyoo kana haga xumura isaatti dhaggeeffadhaa. Amma tokko deebii isiniif ta'a jedheetiin yaada. Na waliin tura. Kabajamtoota dhaggeeffattoota YouTube kootii deebi'ee jira. Har'a ajandaan keeyyammootu waa'ee mana mukaan ijaaruu fi akkasumas bolokkeettiin ijaaruutiin kan wal qabatudha jechuudha. Please viidiyoo kana haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Gaaffii biroo qabaattan gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Egaa salphumatti har'a mana bolokkeettii moo mukaa kan jedhu bal'inaan kan walii ilaallu ta'a jechuudha. Anis waan hin beekurraa akkasumas waan hin argirraa wal bira qabee kan isiniif himu ta'a jechuudha. Salphumatti akka yeroo ammaatti mana ijaaruun ni beektanii baay'ee cimaadha. Umriin isaa baay'ee inni beektanii gaadduun keessan jechuudha. Mukumaan ijaaramee ka'eetu mana bolokkeettii fakkeeffamaa jira jechuudha. Mukki muluu dhaafamaa jira. Keessoon isaa jibsamee godhama bakkeen girfeenna godhamee ka'u jechuudha. Mukki bilaashuma ijaaramaadha. Rukutamaadha jechuudha. Eega kanatti hamuutu tokkicha bolokkeettiin ijaaru wayya. Akka yeroo ammaatti kan hedduu birrii fitu muka dheetii yaadaanis. Mukki waa hedduu qaba. Mismaara barbaada. Booddee masaratii barbaada. Girfiin qaba. Girfiin booddeerra maagaraa girgiddaa kancii saragalla waa hedduu hundi kun ammoo qarshiidha jechuudha. Hundi kun qarshiidha. Fakkeenyaaf mana kun akkuma argaa jirtanu mukaan ijaarame. Mukaan ijaarame ka'ee booda immoo waan bolokkeettiin ijaarame fakkeeffame jechuudha. Kanarra gaa mukki keessoo dhokkatee jira jechuudha hundi kun. Mukki tirfuma ijaaramaa jira. Salphumatti maal jechuun barbaade beektu akka yeroo ammaatti mukaan mana ijaaruurra bolokkeettiin soo ijaarame wayya. Wallahi bolokkeettiin baasii hedduu hin qabu. Fakkeenyaaf falaxaan tokko haga birrii 55 birrii 60ti. Mukka ammoo bolokkeettis haga birrii 50ti. Garuu gaabamatti wal bira qabne yoo ilaalle bolokkeettii irra gaarii na fakkaata. Dhugaa dubbachuu fi namoonni hedduun waan kana gaggafataa turtanii bolokkeettii hammam gaafata manni tokko yoo jettanii turtanii wallahi waan kana haqiiqaa isaa irra gahee hin beeku. Maaliifummaa bolokkeettii kuma tokko wadii waan gaafatan ittiin fakkaatu mana kilaasii 3-4 ijaaruuf bolokkeettiin kuma tokko ni gaajidheetii yaada. Salphumatti gaa akka yeroo ammaatti mana mukaan ijaaruurra osoo bolokkeettiin ijaarame gaariidha. Dhugaa dubbachuun mukki hedduu baasii baay'ee qaba. Mismaara isaarraa kaasee waamee bakka mukkimsaa ayinata meeqa jira mukkumti kun girgiddaa maagaraa jedhama kancii jedhama saragallaa jedhama maarii jedhama bakka meeqatti ba'a kun hundi qarshiidhaan bitama. Mukki tokkoon isaa haga kan 250 jira saragallaa laalaa gala bolokkeettii meeqa bituu danda'a kun immoo salphumatti wannan jechuu barbaade manni mukaan ijaarame akka bolokkeettii godhamuun eega hin oolle akka fakkeenyaaf irratti arguu jirtan kana erga hin oolle gosiin bolokkeettiidhaan ijaarrachuu hin jiru. Mana gombos jedhaasaa jechuudha. Salphumatti gaa kana naf fakkaata. Akka namoonni hedduun jedhanitti isaanis akka argetti mana mukaan ijaaruurra bolokkeettiin ijaarutu baasii namatti salphisa. Isiniif galeetii yaada. Fakkeenyaaf manni mukaan erga inni ijaaramee ka'ee margi jira. Margi yookaan dubboosaa dubbaasuuf. Dubboosaa cidii hin bittu. Sararaas nyaan akka kana. Biyyoo yookaan lafti illee qotamu hin jire lafa magaalaan beektanii gaxabbaabiidha bibbisuudha. Hin jirre biyyoon hin bitama. Lala hedduu fagoo deema jechuudha. Inni galee eegammoo duphaamee ka'ee keessaa jibsamii barbaada. Yeroo ammaatti jechuudha gatiin harkaa qofti mana tokko dubba'uudhaaf haga qarshii 40,000ti waan isin ajaa'ibu. Gatii harkaa qoftidhaan mana tokko dhoobuun magaalaatti baay'een barra malee haga qarshii 40,000ti. Kun immoo hedduu baasii guddaa qaba. Bolokkeettiin immoo baasii kana hundan qabu. Jibsamii jartuu nyaataa wal qixxeedha waan ta'eef. Salphumatti yoo wal bira qabne ilaalle bolokkeettiitu irraa qarshii xiqqaadhaan mana ijaaruuf nama gargaara jedheetii yaada. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa dhibbatti nama mana mukki hedduu waan anis uuman beekuuf anis ni himaa jira. Kana fakkaata gaa sagantaan keenya har'aa gaaffii biraa qabaattan itti fufa jechuudha. Waan isin rakkisan gaafachuu dandeessu. Waa'ee jibsamii sammootu lakkoofsa bilbilaa nama dura isiniif kaa'ee naquun nama jibsamii namoonni mana keessan galfachuu barbaadan sagantaa biraatti kan walitti deebinu ta'a. Hello Abdulaziz jechuu hin dagatinaa. Mana keessan jibsamii